Malu ada kita mina menjadi, wala lazim jarru ada naga lena finge shine kuno bank accounting je eruma. Itaga sise nam pe masa kenya baka game si kam dari modisa. Mali hasari ada kita nagar gare mak aku na bada mina mali ma. Namni bar yona bar yade garasi la fenne sana wada sigale wal kada buran dabar. Rabbi to me bar unda yusa ka gusa da gus. Sani biyu sari ada kita nagar garu de akaste mina nama me kata kasede wallan. Anggaru akasin jadi wallahi. Mali fafan nagadan wasoban kabu ibrin rabai lemulli ta bankin ko ba ko paiwan tebi bankin masana gadi base wallahi dugum kuno amma kana nagari kali duru kalle mun amma kana na fingunni mal godam baka jarawa daga dan sana barre fanne kam naga fum sana da walle ga fanan game ta bacci na bakka jidan kara gifti tide bisa jidan baka ne game na kabuda jolle mara barbadara male wa araba go jolle to ko mo kai sa duftani namni daru wada sigale brin sigale mani fi indala si hande kaman jetani sarrabti kana make yamma mandara si an kan jiro oromo bir namam bre jur sande na rafsina mani fi ofi ka dina ya sino bazar wante galati padda ini delaga ka batik nagar gare wante rabbi je chamale oromo raja zainer gatinju yo te galato majirani sin galati padda kero ke sani marsi galati padda thank you so much Namni bar tuan anfai elme bay dubarti guddo tay bar dalagat tu orang kabay satam pide jeda bar inni garu gati kamanar geda mumma ko tif mumma ko gati arge mana sana pide wale namni mana kabu bar mana he sitti sinda tu ani ko gala tu fadda wale namma ana nala namni to ko tukina sabu kan ko namni to kumal raga dani saram ko kinya gala te pechu ko domale sabu kan ko namni to ko tukina ko fina go chun na go wala go chun de sumi namu ana go demmo to ko kabdu Sana citte afan ke sawanan fucu dan maratina thank you so much. Wala tuma. Nami ate umna rafra antine chu bicara baka iya de da sabawale. Kawajana man balle sina. Namne kan ni base ga nama ga tungo chun barbadina. Mira nama tukina. Kawajana ma nama fega. Atau fike wana kucun dan desu mi kan nawa ga wana ga demo na rafsin. Iyo anak kau berbeda rab sini mesti kau tunjuk miskinnya mah tu segala tu. An komenti mereka senang gak shumara ada nanam jadi. Garu worry ada gari berrepetan sekali tu thank you so much. Garu sabu kan kau nama negar gari nara sila sabu kan kau nama ya jise lalu basu nama waktu kau nara imbarban nama bibje cah negar garu mu ati tu kau kam. Atira bibje wana go chundan desu ina raksim bakka afan kiya da wardu malik jeto na je terimo edu magal gara yu argan turi warri wan barban wan intana dur atutan sinargan turi warna sabu kan kuna madele gasa rajul rasila bakka yu ana nili kesan nagu sa ko tadi kasi galo to thank you so much ifomayon sinar se jara delle karta isin ini nandu atau kupas gandum mati mungkin sinada Rabbi jadi wasi gursu Allah ang tutup samu wajada ini nu asa gandum mati mungkin sini asalnya dengan gori asa sin gandum mati cincuk kursina Julen jarabar wallahi gara ke sawang kawan ugar baju te ganduma tu teng gara ke sawang kawan nama tahu garu romanmu enggak tahu wallahi akar rakhe se jarawti si celu mateni komen tidak wali bedda Oling lucu gombe. Mali view aja tan. Toko parati. Di sini. Wallahi tu nama nami tu kuyo wasite inna kina ofitu undan desu wante masyaallah di nomor radis. Amma Sufyan jettan sun fayya cuda wallahi lazim de chun nanya ci sunanu basu wana rankabu atta fono yunan gone. Gahamuk error rasu anana sacu error nama nagagaru jecha anak jecha yani
ibidi tiitoki kanarratti na argee gaafsa namaan lan jedhe intalli kun xiqqishuudha sisini akkasittiin ajandaa godhattan illee hin ta'u nama namni tokko gargaaruu danda'u walii gadi na farsa. Nyaachisee na hubaasa kan saaraa na hubaasa isa immoo wanti inni gashu hin jiru. Garuu namni guddaa ta'ee ka'ee naa ol ta'ee ka'ee namchi sun waan inni dubbataa ture viidiyoon isaa na bira ga'eera agana ta'u. Hundaa. Silkiin gada walamaa jira. Ani biyyoon keessanii na jiraadha. Garuu nama naaf ta'e larrabsina. Isinis naaf hin taane jechuu miti. Isin xiqqoo miti. Taatu koppilinki naa goota. Inaa buu naa zanuu na gaabar. Waan angoon isin jedhaan jiru. Oromoon kutaa tokko nyaata itti bira. Dooma haqan irraa qabdan naa boosaniitu halkan lamaa jechuudha. Hundi keessan haqan irraa qabdan. Garuu nama immoo isinirra naaf tahee jiru nama qaamaan na bira jiru hin tuqina. Duuba silkii gaafachuun barbaaddu. Saniifiyyuu nama isinirra immoo isin amma qaamaan nan argine yoo kaa'u gaafan dhufus nan argine waan keessa jirus nan beektanu akkan ta'es nan beektanu ta'uu danda'a. Inni immoo qaamaan na bira rakkina koos na gaafatee yoo na aazana ta'uu danda'a. Isin immoo qaamaan na bira hin jirtanu nama achittanu nama baastanu saniifuu icciitii keessa nama irra keessa malee aktu malee keessa nama hin beektanu waan ta'eef nama na gargaaru nama isinirra immoo naaf ta'e isin naan taane jedhaan julla wanti isinii galuu qabu. Jechuun nama kuma 31 jechuun qalbii isinitti fakkaata geema nama xaba tokkooti bar geema ji'a lamaan ji'a sadiin qabatan. Kun agiriin afaan cannaqame jechuun guyyaa lama halkan guyyaa lama jechuudha wallaahi guyyaa tokkoo fi yaani guyyuma lama ka halkan sana natti bariyee jechuudha hanga sana haraba lama harkaa bahuu jechuun ilaalaa ka nafaan cannaqamtan galatoomaa lubbuu koo hambiftaniittu ta'in kusoomaa hundi keessaniyyuu. Garuu immoo isa keessaa bahee kahee ammas mana wayii keessa nagashitanii mana wayii naa bitamee miti ammas hirkattummaa namaa jalan jira waan ta'eef nama itti hirkadhee jiru sana tuquun barbaadina akka inni ganna baasuu barbaaddan yaadan immoo bakka tuudhiistanii gaarii dhedhee yaada akka kootti. Kaleessa jechuudha gammachuu kooteechaa wanti keekii sana adda kutee bahee jechuudha gammachuu kooteechaa asitti keekii natti kennanii kilaasii kana keessatti immoo laayif irratti arrabsamaa jiran jarri jechuudha. Na rabbashamee waan amanta'e wallaalee wallaahi gaafa na dhufu jarri immoo laayif irratti arrabsamaa jiran. Asii isin koomentiidhaan akkas taa'arta maaloodha ebiluun si arrabsa raggaxamaa harta qeeroon iyyoochi jira naan jettan. Qeeroon fayyaa amma keekii natti hin kennine hawwiin iyyoochi jirti jettan eeggasii immoo amma keekii natti hin kennine dheetanii nan asii ilaalu nan immoo gurfaa balee ilaalu jaruu laayif irra maaltu gammachuu maalii jira garuu immoo maaliif mooraalii jaraa eeguuf jecha ol fee qabadhee akkas sinii jechaa ture. Kaniifuu anis nan kaffaamanni illee kaffaamaree mana santaa inni immoo miidiyaa irratti raggaxaman ta'uree bakka irraa dhiisaa reessa inni nyaachisa sanna'uu baasaanii ofirraa dhiisaa bakka faraan ofirraa ta'a namaan hin beekne fiyyuu dubbataa jiran hin beeku jiran sagalee normaalii godhii. Maasitoo sagalee jedha maaliin godhan sagalee normaaliin ta'u jettan eeyyee godhama godhe utaaluun nagabee irratti koo saniifuu dhiisaa bakka. Maalan gaafa achi gadi ba'u wayii Oromoo kutaa tokko irraa hanqisee kutaa tokko naa ta'e jedhee maa hunda keessatti lafaan cannaqame nama afaan koo beekuu fi nama namaa dhimmuu fi nama Oromummaa bichitiidhaaf naa bu'uu fi nama obboleettii keenyaa xiqqishuudhaa jedhee na yaadu na wajjin cannaqame. Saniifuu bakka gaa'es isallee sababa kan koo tuqinaanii akkuma amaanaatti na kennitanitti amaana ko fuchuu qabdan Oromoo wallahi qaamaa wajjin akkuma qaamaa irraa dalasiista nutu maallaqatti guuro yoo geemee taphachiisuu ta'es jettanitti na kennitanitti amaanaa koo nagaadhaan fuchuu qabdan malee gabbaasii obbiraa gati jaawwaa tokko siif hin gootu akkasittiin faraana gootee jaawwaa biratti yoo waa tokko si biratti taate amma sati ni dhamta maal maaf akkasittuun inni utuma ta'e iyyuu zimmedheen jedhe malee inni waa tokko naan jedhe narraas dubbadhu maalis hin jenne kanas jedhiiti afaan kee qabadhu zimmedhi. Na bira jirtaami jedhee nama dhiise ana akka ilmoo kootitti silaala jedhee ilmoo isaa biratti na qabee jechuudha. Afaan kee qabadhu zimmedhi naan jedhe maaf si raggatu jedhanii ennaan garuu inni ala miira keessa galee isinitti haasa'u jira maaliif yoo jette maaliif isin haasoftu laa namni bar miira keessa galaa bar booddee ammas na wajjin rakkattu baratu inni gabbaasee nagatee isaanii miira keessa naga ishee malee maaf mushkila inni waa tokko naan jennu wallan
inni bar nama asitti faraana ta'edhani kee kinatti kennanii mana namichatti dubbataa ture namicha sana immoo ta'e sin beeku san garuu sun xiqqoo si dhiisa xiqqoo si miira keessa galaamee namni rabbiif jecha namaaf ta'u kun hangam miira keessa galee jechuu danda'a innis takka jedhee nama yoo sirra gaxuu dhiistan bar maal jedha beektan innis wallaahi dhigu ituunni kee amma siif jechaan akkas ta'e siif jechaan kana ta'e karaarraa sila rabbiif jecha si qabee garuu oromoon naarratti ta'e maal taate amaanaa keessanis kun ottodhee oromoo kun 31 gaafasiisa na fuudhee mana mamaa kifaitti bakka itti nagate eessa nageessu teessan ammas oromoo biraa waamtanii oromoo bira nageessitu kanatti immoo idduma kana nageessan asumatti narraa daladdanii aan booda dalagaa hogoladha maali kaniifuu ilmi namaa hin jannaqameedha inni sabaydhaati yaada Maalon ta'ini utun duriyemu utun akka duriyee ta'uu baadhe akka dhiiraa ta'uu baadhe iyyuu har'aa sin ga'u sinii galee nagoonsee jiraanatti sin keessa koon beektan malee utun akka dhiiraa ta'uu dhiise anatti nagoonsee jira sila inni kun gaa wallaahi nagoonsee jira anaan utun akka dhiiraa ta'uu baadhe dhiira akkaan bahu sinii galee iddoo meeqatti daffaramee jechuudha wallaahi utun akka dhiiraa ta'uu baadhe dhiira akkaan bahu ana bar beektanii bar silaa akkana gorsaniin bar waan akka dhiiraa ta'uun na boonseefan malee gorsan barbaadu akkan dhufettin silaa jechuudha dhaqee uffata koo ofirraa yaasee shiita kun koo dhaqee bitadhee tarattaradha maaliif birrii 100 yoon qabaadhe 100 yoon qeerroodhaan birrii 100 naa kenni jedheen amman bitadha garuu waan icciitii koo sitti madhee jiruuf waan hin feeneef jarrilee mirga koo eeganii ilmoon keenya dur biyya ormaa keessarraa boris ilmoon keenya akkas taatedhan akka ilmoo yaraatti na laalaa jiran malee ganna baasanii nagatuu wallaallee ciqicciqee oromoo irra jarri nama utuu feemesanii jiranuu utuu feemesus beekanuu utuu miidiyaa irratti dalagachuuf beekanuu adabatanii dalagaa jaraa keessa godhatanii dhiisan malee jarris nama meediyaati hawwii namni wallaaltan jirtu gaa'es hawwii jechuun nama kaleessa kiristaana irraa dhuftee har'a masqilee jaarsisaa jirtu bar anatu sunitti ma keetu ijoollee musliimaa keessattuu ijoollee musliimaa jechuudha wallaahi aniif iyyuu maal jettu gaa wallaahi kaleessa kiristaanummaa keessaa dhuftee har'a masqilee jaarsisaa jirti saniif iyyuu feemesummaa jara caalii namni qabu hin jiru nama miidiyaa irraa adabatanii ta'anii dalagaa jiraa keessaan dalagataa saniifuu wanti sin miidiyaa irratti saboo kan koommoo amma rabsitanuuf hin jirtanuu nama kabajaa jaraa kabajaa himaan dhiisaa fi saboo tokkitti jettanii ana yoo ta'e yoo feetan wallaahi laasim utuun kee eegan baase yoo feetan na nyaattan yoo feetan na gargaarta yoo feetan itti dhiitan yoo feetan dhaqee dalagadhu yoo hin fedhe shortaaf tafken oo barbaade biyya ganna rakkoo garuu immoo aan tokkittiin sababa kan kun namni baduun barbaadu malee wanta sinitti sababa kan kun nama rabsina anuma rabsaa rakkoo miti waan barbaadannan jedha wallahi sinii eeyyameera akkan keessan gaafan sinin jedhu dubbii dhumte waan ta'eef waan barbaadannan jedha akka feetan inni fallagachu wallahi anaan jedha jaruu sabuu kan kun jedhinaa nama tokko amma namichi dheengaddaa kan inni dudduuba kaata suuraa kooti kan inni arrabsummoo nama biraati hin ta'u akkanni anuma jammartee anuma irraa xumuradhu maaliif miskinii yeroo waa si deebisu hin qabu rabbitu si deebisa malee kan miskiina rabbi si deebisa jabaadha waan hundaaf galatoomaas akkuma gaariin jiru ajaan jira waan ta'eef akkuma gaafsan nafaana bu'aa ooltan boromtinaasaa ta'us yoomiyyuu akkuma gaafatan nafaana bu'aa ooltan amma margi rakkina keessaa ba'ees immoo akka inni boocha sanatti deebi'us jarri rakkattanus hundi keessa nuti hin kusooma naa jiraadha fatu Itoophiyaan akkami